Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabannee qindeessinee isiniif dhufneetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeera. Itoophiyaa fi Iraan walta'iinsa diinagdee isaanii cimsuuf walii galan. Ministeerri Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa gita isaanii Iraan Waahid Jaalalzaadid waliin mari'ataniiru. Mariin isaaniis walta'iinsa gamlamee biyyoota lameen gidduu cimsuuf dhimmoota dandeessisuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu ibsaniiru. Ambaasaadar Misgaanuu Argaan Itoophiyaa fi Iraan damee diinagdee keessumaa qonna, albuudaa, manufaaktcharingii, teeknooloojii walta'iinsaan hojjechuuf carraalee bal'aan jiraachuu kaasaniiru. Biyyoonni lameen walta'iinsa diinagdee isaanii cimsuun koomishinii waloo diinagdee hundeessuuf akka hojjetan waliigalteerra jechuun dubbataniiru. Qabeenya dilbii biyyi keenya qabdu sirnaan bulchuun diinagdee roogdaneessa milkeessa jedhan Namarraa Gabayyoo. Dr. Namarraa Gabayyoo akka jedhanitti misoomni albuudaa damee diinagdee gooroo shanan keessaa tokko ta'uu yaadachiisanii mootummaanis bu'aa diinagdee misooma albuudaa irraa argamu guddisuuf jajjabeessuuf xiyyeeffannoo ol'aanaa kennee hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Hoogganaan abbaa taayitaa misooma albuudaa Oromiyaa Dr. Namarraa Gabayyoo akka jedhanitti bara 2012 asitti damee misooma albuudaa xiyyeeffannoo ol'aanaan kennamee hojjetamaa jiraachuu fi hojiiwwan ammaan duraa tuqan maqsuun bu'aa gaarii argamsiisaa jiraachuu himaniiru. Hojii adda baafannaa qabeenya albuudaa waliin wal qabatee baroottan darban keessatti jijjiiramni mul'achaa dhufuu fi fooyya'insa gaarii akka qabu eeruun bakka kana raawwii jiruun kan bara darbeerra caalmaa argisiisaa jiraachuu himaniiru. Waliigalaan hojii adda baafannaa fi itti fufiinsaan hojjetamaa tureen albuudaalee gosa garaagaraa adda baasuun hojiitti galamuu himeera. Dabalataanis bara 2016 irraa eegalee godinaalee 10 keessatti albuudota garaagaraa adda baafnee hojjechaa jirra jechuunis himaniiru. Oomisha albuudaalee alergii ilaalchisee ibsa kan kennan abbaan taayitaa qabeenya albuudaa dilbii biyyattii qabdu sirnaan hoogganuu fi bulchiinsa diinagdee roogdaneessaa milkeessuu keessatti shoora ol'aanaa akka qabdu ibsa isaaniitiin eeraniiru. Itti aansuunis saaxilamummaa ala seerummaa fi amma dura maqsuudhaan sirreeffama diinagdee gooroo irratti mootummaan taasiseen albuudaa sookoo kiiloogiraama 3,435 baankii biyyaalessaaf dhiyeessuun karoorfame keessaa giddugaleessa godhamuudhaan karoora galmee ol raawwachuun danda'ameera jedhan. Sirreeffama gabaa albuudaa sookoo irratti taasifameen hanga sharafa argameenis ta'ee dhibbantaadhaan fooyya'insa ol'aanaa argamsiisuu himaniiru. Galii biyya keessaatis hojii misooma albuudaa walii galee gaggeeffame irraa bara 2016 darbee kana keessatti irra caalaan fooyya'insa agarsiisaa jiraachuu himaniiru. Itti aansuun misoomni albuudaa sharafa alaa argamsiisuu bira darbee carraa hojii uumuu fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu keessatti iddoo guddaa akka qabu himuun bara kana lammiilee 47,496 carraa hojii dhaabbii fi yeroodhaan uumuu danda'eera jedhaniiru. Walumaa galatti misooma albuudaa akka babal'atuuf qulqullinni isaa karaa eegameen saffisaan akka oomishamu taasisuun guddinaa fi jijjiirama biyya keenya keessa toora hundaan eegalte mirkaneessuudhaaf hojjetamaa jiraachuu himuudhaan alseerummaa damee kanaan wal qabatee jiru sirreessuu fi riifoormii mootummaan gaggeessaa jiru uummanni waloon deeggaraa akka qabu dubbachuu isaanii odeeffannoon biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Sakkaa Coqorsaatti miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi barsiisota 222f lafti mana jireenyaa kennamuun himame. Aanaa Sakkaa Coqorsaa gandaalee Qofee fi Booreetti barsiisota 116 fi namoota raayyaa ittisa biyyaa irraa deebi'an 106 walumaa galatti namoota 222f bakka hooggantoonni godinaa fi qondaaltonni aanaa raayyaa ittisa biyyaa argamanitti lafti mana jireenyaa kennamuufiin himameera. Bulchaan aanaa Sakkaa Coqorsaa obbo Abdul Kariim abbaa raayyaa qaamoleen nageenyaa qabsoo irra deddeebiin barsiisota aanichaa waliigala namoota 222f lafti mana jireenyaa kennamuu ifa godheera. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijjaanii Naasir godinichi humnoota nageenyaa humna waraanaa keessatti kallattii adda addaatiin qabsaa'aa turuun miidhamanii qe'eetti deebi'an kallattii garaagaraatiin deeggarsi taasifamaa turuu ibsuun barsiisota kallattii murtoo gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa irratti deeggarsi taasifamaa jiraachuu ajajaan itti aanaan ajaja giddugaleessaa Daalool Jeneraal Abdurroo Kadir qaamolee nageenyaa deeggaruuf jecha hojii bulchiinsi godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa hojjetaniif galata guddaa galchaniiru. Namoonni lafti kennameef tokko tokkos yaada kennaniin deeggarsa taasifameef kan gammadan ta'uu fi sochiin akkanaa cimee akka itti fufuu qabus dhaamaniiru. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa haala hamaan gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko ta'uu CPG ibseera. Itoophiyaan biyyoota Afrikaa haala hamaa ta'een gaazexeessitoota hidhan keessaa tokko ta'uu dhaabbanni idil addunyaa mirga gaazexeessitootaaf falmuu koree eegumsa gaazexeessitootaa CPG'n ibsa godheera.
Dhaabbatichi hidhaa gaazexeessitootaa ilaalchisee gabaasa bara 2024 darbe keessa baaseen Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota hidhaman 6 keessaa 5 kan ta'an himata shororkeessummaa hanga murtii du'aa adabsiisu irratti banamuu kaasaniiru. Dhaabbatichi qorannoo isaatiin mirkaneeffadheera jechuun kan hime keessaa gaazexeessitoota jedhe keessaa Yeshii Hassaab Abarraa baatii fulbaanaa bara 2024 naannoo Amaaraatti yeroo muddamni hidhaan jumlaan hammaataa dhufetti duula mootummaan hojii seeraa kabachiisuu jedheen to'annoo jala ooluu gabaasa isaa keessatti eereera. Gaazexeessaan kun hanga ammaatti sababa hidhamuu isaa akka hin ibsamnee fi himannaan tokkollee akka irratti hin banamnes eereera. Hidhaan kun walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiruun walqabatee mootummaan duula caasaa gareewwan hidhatanii fi deeggartoota isaanii diiguuf jechuun namoota nagahaa hojjettoota mootummaa barsiisotaa fi gaazexeessitoota irratti xiyyeeffachuu isaa kan walqabatu jechuun CPJ'n yaada isaa ibseera. Dhaabbatichi akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa yeroo baay'ee gaazexeessitoota hidhuuf shororkeessummaa yookaan finxaaleeyyii waliin wal qabsiisuun himatam jechuunis gabaasa isaa keessatti barreesseera. Afrikaa keessaa Eertiriyaan biyya gaazexeessitoota baay'ee haala hamaatiin hiite jedhamuun sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu yommuu ta'u jalqaba bara 2000 irraa eegalee gaazexeessitoonni 16 himannaa seera qabeessaa malee mana hidhaa Eertiriyaa keessatti dararamaa turaniiru. Itti aansee Kaameruunii fi Ruwaandaan tokkoon isaanii gaazexeessitoota 5 hidhaman yommuu ta'u Naayijeeriyaan ammoo 4 hiitee ibsameera. Addunyaa irratti Chaayinaan gaazexeessitoota 50 hidhuun dursaa kan jirtu yommuu ta'u Israa'el gaazexeessitoota 43, Myanmar 35, Beelaruus 31 fi Raashiyaan 30 hidhuudhaan walitti aananii sadarkaa addunyaa irraa qabataniiru. Akkaataa odeeffannoo CPJ'n hanga muddee 1 bara 2024 galmeesseen guutuu addunyaatti yoo xiqqaatem gaazexeessitoota 361 hidhamanii akka jiran dubbiseera. Oduu biyya alaatiin Israa'el maqaa Filisteemota hidhaa gadi lakkisuuf jechuu ifa goote. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu hordofee Filisteemota akka gadi lakkifamaniif Hamaas gaafate 95 maqaan isaanii ifa godhameera. Maqaan isaanii osoo hin taane gosoota yakka ittiin hidhamanis ifa ta'ee jira. Namoonni Israa'el gadi lakkisuuf jettu kunneen himannaa shororkeessummaa, yaalii ajjechaa, nageenya naannoo booressuu, dhagaa fi boba'aa miidhaa geessisuu fa'aa darbachuun kanneen himatamanitti murtaa'eera jedhaniiru. Ministeerri haqaa Israa'el akka beeksisetti maqaan Filisteemota hidhaa bahuuf jedhanii kun ifaa ta'e marsaa jalqabaan kanneen gadi lakkifamanidha jechuunis tarreesseera. Hamaas gama isaatiin marsaa jalqabaa kanneen lammiilee Israa'el boojii 33 gadi lakkisas jedhamee eegama. Haa ta'u malee garuu eenyufaa akka ta'an hanga ammaatti akka Israa'elitti wanti ifa godhe hin jiru. Hanga dilbata gadi lakkisutti eenyufaa akka gadi lakkisuuf jedhu ifa hin goone jedhan warri Hamaas. Kun osoo kanaan jiru Kwaatar garuu Filisteen biyya taatu malee nageenyi waaraan bu'uu hin jiru jechuun dubbatte. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu mootummaan Israa'el Gaazaadhaaf carraa dhumaatii jedhamee akka fudhatamuu dubbatan ministeerri muummee Kwaatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Marii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas Kwaataritti gaggeeffame yommuu ta'u US fi Masriin waliin ta'uudhaan marichi akka milkaa'uuf shoora guddaa taphatteerti. Ministeerri muummee Al Thani waliigalteen kun hunduma keenyaaf carraa gaariidha jechuun baha giddu galeessaatti nagaa waaraan akkamitti akka dhufutti xiyyeeffatamuu akka qabu himuun turtii Sky News waliin taasisaniin dubbateera. Biyyi Filisteen ollaa Israa'el jiraachuu akkamitti akka qabdu irratti yaada barbaachisaa akka ta'an eeruun dhumarratti biyyi Filisteen yoo hin ijaaranne nagahaanis hin jiraatu jechuun mallattoo dhibee yaaluu irratti rakkoon bu'uuraa furamuu akka qabus dubbataniiru. Israa'elii fi Filisteen gidduutti nagaan akka bu'uuf furmaata biyya lamaa kan jedhu mala furmaata addunyaa guutuun deeggaru ta'uu kan himan ministeerri muummee Taaniin Filisteen biyya walabaa ta'uu akka qabdu yaada kennaniiru. West Baankii fi Gaazaan bakka tokkotti biyya walabaa akka ta'anii fi magaalli guddoon ammoo Yerusaalem bahaa akka ta'uu qabdus dubbateera. Manni murtii TikTokiin yoo hin ogguramne akka cufamu deeggarsa seeraa gaafate. Manni murtii waliigalaa Ameerikaa TikTokiin nageenya biyyaalessaaf yaaddoo ta'uun akka cufamu yoo hin taane immoo akka gurguramu kan gaafatu deeggarsa seera federaalaa kennuun gabaafame. Manni murtichaa falmii har'a geggeesseen qabeenya ByteDance Chaayinaa kan ta'e TikTokiin akka cufamu deeggarsa sagalee guutuun dabarsu Associated Press gabaaseera. Ameerikaatti fayyadamtoota miiliyoona 100 fi miiliyoona 70 kan qabu TikTokiin odeeffannoo dhuunfaa fayyadamtoota mootummaa Chaayinaaf kenna kan jedhu akka gurguramu yookaan akka cufamu raggaasiseera. Murtee har'a darbeenis TikTokiin dilbata dhufurraa eegalee akka cufamu yookaan appilikeeshinicha fayyadamtoonni haaraan buufachuu akka hin dandeenye fi fayyadamtoonni duraanii ammoo akka hin fooyyessine argachuu dandeenya jechuunis dubbateera. Doonaald Tiraamp faayidaa TikTokii hubachuun manni murtichaa murtee akka tursiisu gaafatanii turuu fi dhimmicha mariin furra jechuun isaanii yaadatama.
Mootummaan Suudaan Kibbaa labsii sa'aatii yeroo sochii namaa daangessuu baase. Dhaabbanni poolisii biyya Suudaan Kibbaa labsii kana kan baase kamisa darbe hiriirri mormii mootummaa Suudaan balaaleffatu yommuu taasifamaa turetti magaalaa guddittii biyya Jubbaa keessatti saamichi waan raawwatamaa tureef jechuun labsii haaraa baaseera. Aanga'aan poolisii Suudaan Kibbaa Abrahaam Maanyo'aata akka dubbatanitti magaalaa Suudaan Kibbaa kan taate akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 kaasee sochiin akka dhorkame taasiseera. Tarkaanfiin sochii daangessuu kun magaalota biroo Boor Aweelii fi Waa'uu keessattis kan hojii irra oolfamu ta'uu beeksisee magaalaa Jubbaa keessatti jimaata kaleessaa irraa kaasee daldaltoonni cufamanii akka oolan yommuu ta'u poolisoonnii fi miseensonni uummataa ammoo waraana magaalichaa keessatti bobba'anii jiraniin akka akeekkachiisan dubbateera. Pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Saalvaa Kiir lammiileen biyyattii tasgabbaa'uu fi namoonni eegumsa barbaachisaa ta'eef taasifamuuf dubbachuu isaanii ibsa waajjirri pirezidaantii isaanii baaseen beeksisaniiru. Hiriirri mormii Suudaan irratti xiyyeeffate lammiilee Suudaan Kibbaa 29 ta'an kutaa biyya Suudaan Aljaziiraa bakka addaa Waad Maadaanii jedhamu keessatti ajjeefamuu isaanii irraa kan ka'e yommuu ta'u, waraanni kun hanga rakkoo uummata kanarratti geesse dhaabutti jedhanii lammiileen Suudaan Kibbaa hiriira magaalattii keessatti bahuun ni yaadatama. Waraanni Suudaan bakka Waadaanii jedhamee beekamu kanatti garee dafee qaqqabaa RSF jedhamee waamamu irraan torbaan darbe deebisee fudhachuun isaa beekameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu ammaaf isiniif qindeessinee kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Nu waliin waan turtaniif galatooma.